Birraa yeroon ammaatu yeroo akkam jettameeti. Yeroon ammaa akka malee sodaachisaadha. Aliif garuu wanni sababaan kun ta'eef Maallaqaaf jecha wanni eenyummaa fi safuu hawaasa kanaa cabsee diigaa jiru maal jetta? keessattuu bubuutuun YouTube fi TikTok irraa argamtu eenyummaa keenya eegaluu dagachiifte bubbullee jirra. Bara dur du'aa fi aruuzni namaa kabajaa qaba. Amma hoo akkam ta'e? Du'aa fi aruuzni namaa akkuma tokkotti ilaalamuu eegale. Aruuzaa fi bakka du'aa wanni deemamuuf maaliif jettamee birraa? Aruuzaa fi bakka du'aa kan deemamuuf viidiyoo waraabuu fi suuraa ka'uudhaafi. Namoota keenya kana maal akka ta'anii fi maal akka hordofaa isaan jiran beekuu ni dandeenya. Namoonni keenya maal akka ta'anii fi maal akka hordofaa jiran baay'ina viidiyoolee akkasii daawwachuudhaan salphumatti hubachuun ni danda'ama. Wanni hawaasa kan akkatti qullaa dirreerraa yaasaa jiru maal jettamee birraa? Bakka safuun caphee baalagummaa miilaan deemtutti miiliyoonotaatu wal gaha. Namni nama gorsuu fi abbootiin amantaa hawaasa biratti fudhataman qabaa yeroo ammaa tan. Namni dhugaa dubbatu kan nama gorsu abbootii amantiitii fi hayyoonni akka faaratti ilaalaman. Bara duraan maatii fi ilmaan kabajaa qaban amma hoo akkam ta'an? Keessattuu YouTube fi TikTok kabajaa maatii fi ilmaan jidduu jiru akka malee addaan muree jira. Jidduu tana YouTube irratti maaltu argamee birraa? Jidduu tana asuma YouTube irratti viidiyoo ajaa'ibaa takka arge. Intalti agartan tun akkoo ishii guddoo tana akkamittiin maallaqaan dalagaa jettee erga hedduu itti yaaddeen booda bifa agartan tanaan nama guddaa kana salphiftee magaalaa irratti baafte. Bara akkam keessa jirra? Bara dubartoonni HIV daran ulfa sodaatan keessa jirra. Ijoolleen dhiiraa hoo bara kana maal keessa jirti? Bara ijoolleen dhiiraa paantii qarshii 50 agarsiisuudhaaf hofoo qarshii 1000 gabbuu sun qaroomina itti ta'e keessa jirra.